Waaqayyo dhimmanii eeggachaa jiru. Hin kadhanna dubbii kanaaf maqaa gooftaa Yesuusiin qilleensinu banama. Maqaa Yesuusiin sagalee Waaqayyo gara keenya akka dhufuuf Waaqayyo gooftaan galgala kana humna isaatiin yaa mul'atu. Dubbii jireenyaa dhaga'uun dubbii fayyinaa dhaga'uun galgala kana maqaa Yesuusiin fedhaaf jaalala Waaqayyo haa ta'u. Harka Waaqayyo mootii maccaa galgala kana jireenyaatti itti jirtu keessaa qabee si baasuudhaaf humnaatti ittiin qabamtee jirtu keessaa si baasuudhaaf dubbii isaatiin gara kee haa dhufu. Maqaa Yesuus gara mana keetti haa dhufu. Dubbiin si'a kana asii bahu kun dubbiin si'a kana lafa kana dhufu hidhaa kee haa hiiku. Maqaa Yesuus humna kee haa jijjiiru, seenaa kee haa jijjiiru. Waan itti qabamtee jirtu san hundum haa jijjiiru, ekonomikaalii haa jijjiiru, spirituaalii haa jijjiiru, hidhaa kee haa jijjiiru. Maqaa Yesuus nama Naazreeti yaada kee haa jijjiiru. Kadhadheera, dubbadheera, dubbiin dhufu kun maqaa Yesuus haa jijjiiru. Ermiyaas boqonnaa 18 gara namicha suphee dhooftutti gadi na fudhatee jedha. Na suphee kana namtichi dha'u kun suphee yoo harkaa badde wanti inni hojjetu jijjiiree meeshaa biraa yookiin dhiqaa biraa hojjeta. Akkuma kana isinis harka koorra jirtu isin jijjiiruu hin danda'u reena. Dubbii Waaqayyo gaafa dhufe si jijjiira. Mana kee jijjiira, humna kee jijjiira, yaada kee jijjiira, gaa'ela kee jijjiira, hojii kee jijjiira, seenaa kee jijjiira. Galgala kana dubbiin si jijjiiru maqaa Yesuus si dhufa. Yaala afaan namaatiis dhimma kee bicha jijjiiranii sis dubbiin si jijjiiru si dhufa. Waan kee bicha jijjiiranii gaa'ela kee bicha jijjiiranii sumaayyuu si jijjiira. Haalli ittiin jirtu jijjiira, hubannaan kee jijjiira, kadhannaan kee jijjiira, seenaan kee jijjiira, maqaan kee jijjiira. Inamanta taana no galgala kana karaa dubbii Waaqayyootiin jijjiiramu siif ta'a. Yaala afaan namaatiis. Waaqayyo gooftaan galgala kana jijjiira dhaloota baay'ee. Hafuura Waaqayyootu dhaloota akka jijjiiru natti beeksisaa jira. Sammuu kee akka jijjiiru, ija kee akka jijjiiru, ilaalcha kee akka jijjiiru, humna kee dandeettii kee, yaada kee, seenaa kee lafatti jirtu, haala keessa jirtu harka Waaqayyo galgala kana jijjiira. Mee seenaan kun hin jijjiirama jedhaatee dubbadha. Gara dubbii Waaqayyootiin hin jijjiiramu. Yaala afaan namaatiis. Kalee nama dagatamaa ta'uu dandeessa, kalee nama kufaa ta'uu dandeessa, kalee nama dadhabaa ta'uu dandeessa, kalee nama rakkinni itti baay'ate, nama dhiphinni itti baay'ate, nama gaaffiin itti baay'ate, nama yaaddoon itti baay'ate, nama sodaan itti baay'ate ta'uu dandeessa. Galgala kana garuu waatu jijjiirama sirra, dubbiitu jijjiirama sirra. Maqaa Yesuusin amaneetee fudhadhu. Yaala afaan namaatiis. Kan koo kun hin mul'atu, kan koo kun hin argamu, humni koo maaf jijjiiramuu dide? Ani sichi abdii hin qabu, sichi humna hin qabu, sichi jireenya hin qabu. Bakka nama laalee amma argaa hin jiru namarraa, qabeenya koo keessarraa uma argaa hin jiru, abdii na keessa hin jiru. Uma bakka sichi du'an natti mul'ata dhaloota jettu ergaan si qaba galgala kana dubbii Waaqayyo seenaa kee jijjiira. Namatu si dagate malee, humna keetu xinnoo ta'e malee, qabeenya keetu xinnoo ta'e malee, Waaqayyo si hin daganne. Waaqayyoof salphaadha dhimmi suni. Galgala kana maqaa Yesuus nama Naazreetiin jijjiiramuun kee hin taane. Jijjiiramuu siif hin ta'a. Yaala afaan namaatiis jijjiiramuutu naaf ta'a jedhaati murteessa. Nama murteessa jijjiiramuun hin ta'aaf. Yaala afaan namaatiis Barximiyoos baroota dheeraa waggaa dheeraa yeroo dheeraa jaamummaadhaan ture kadhachaa ture. Garuu iyyuu gaaf tokko isa maal akka godhe beektu gaaf tokko isa keessatti ilma Daawit namaare jedhe caljedhii ittiin jedhu baay'een isaanii. Inni garuu ittuma caalchisee iyyee jedha hin murteesse beekta fayyuudhaaf rakkina isaa san keessaa bahuudhaaf seenaan isaa akka jijjiiramuuf hin murteesse itti caalchisee iyyee jedha. Iyyi isaa sun Kiristoosiin hin dhaabe. San booda maal akkan siif godhu barbaadda ittiin jedhe. Galgala kana wayin siin jedha. Maqaa Yesuusiin murteessuu keetii Waaqayyo asirraa jijjiira. Seenaati keessa jirtu hin jijjiira. Haalaati keessa jirtu hin jijjiira. Haalati keessa jirtu baay'isuu rakkinaan kan daangeffame ta'uu danda'a. Dhiphinaan kan daangeffame ta'uu danda'a. Lolaan kan daangeffame ta'uu danda'a. Yaala afaan namaatiis. Haala namoota baay'een jijjiiree hafuura Waaqayyo galgala kana. Yaala afaan namaatiis. Yeela ifeenee moosia kaadha. Nan jijjiira haala namoota baay'ee. Nan jijjiira karaa namoota baay'ee. Nan jijjiira seenaa namoota baay'ee. Nan jijjiira maqaa namoota baay'ee hafuura Waaqayyo. Yeela ifeenee moosia. Namtichi kun haalli inni keessa jiru waan isin ajaa'ibu haala jaamummaati, haala kadhatamummaati. Namoonni kan argan caljedhi ittiin jechaa jiru. Inni garuu murteessee itti caalchisee akkuma beeksa jijjiiruu see dhufaadha. Ameen. Rabaa sheeree veeree Sagalavanadias. Dubbii Waaqayyo gaaf dhufe jireenya keenya keessatti waan ijaaru qaba, waan buqqisuu qaba, waan kaasuu qaba, waan kuffisuu qaba, waan ciruu qaba, waan tushuu qaba, waan balleessuu qaba. Dhaloota baay'eedhaaf sin jechaa jira. Laafaa naati yaa naamus. Ati akka jette miti
Dai kana maaltu fuusan dhaloonni dhimmees eeggachaa gooftaa Yesuus akka jedhetti dubbate isin soogidde beeka. Soogidde kanaaf dhimmi eessa wanta jireenya dhaloota hadheesse in ajjeessa hin balleessa jedhe. Maqaa Yesuus yoo amante lafa jirtu harka kee ol kaas akkas jedhan sii kan jireenyi kan sittadha abdii kan kutatte sichi abdiin qabu jireenyan qabu laavaanaati as kan jechaa jirtu har'aan booda ati jireenyi kee qajeeleera dhalootaaf taata maqaa Yesuus hin sodaatin dhalootaaf barbaachista sin jechaara waaqa. Je le venenemo sakala vanat yanash በኢየሱስም ሲፍራ ወተመር በጌታ በኢየሱስ በላችሁ ላይ ይከናወን akkasuma gadi siqeetu Yohaannis kutuma kana keessatti kan nuti Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 darbe isin ifa biyya lafaati isin maal ifa biyya lafaati inibsitu biyya lafaati inibsitu mootota boqonnaa 2 dhaqee isin fin dubbisa mootota boqonnaa 4 mootota 3 boqonnaa 4 lakkoofsa 38 bara biyyatti beelli bu'e Elsaa'iin gara Gilgaalitti hin deebi'e kutanni raajota fuula isaa dura ta'anii otoo jiran yommus hojjetaa isaatiin xuwwee guddaa isa ibidda irra kaa'e kutata raajotaa kanaaf ittoo tolchi jedhe kutata raajotaa sana keessaa tokko biqiltuu funaannachuuf ba'e wayinii caakkaa argate isatti buqqee hadhooftuu uffata isaa guutee cirate deebi'ee yeroo dhufe waliin utuu hin beekin mummuree xuwwee itti sanatti hin naqe namni akka nyaataniif yeroo isaaniif baafametti akkuma nyaachuu jalqabanii yaa nama Waaqayyoo xuwwicha keessa wanti nama ajjeesutu jira jedhanii in iyyan kanaaf jarri isa nyaachuu hin dandeenye kana irratti Elsaa'iin daakuu muraasa fidaa jedhee xuwwichatti naqe amma namni haa nyaataniif baasiif jedhee kana booddee xuwwicha keessatti wanta nama miidhu hin argine jedha haleluuyaa kanaan booda xuwwicha keessatti wanta nama miidhu maal hin goone hin argine waan nama ajjeesu hin argine argitanii namni Waaqayyoo fala namni Waaqayyoo furmaataaf namni Waaqayyoo qorichuumaaf namni Waaqayyoo gaaddisaaf namni Waaqayyoo hibboo hiikuudhaaf hin barbaachisa. Kanaaf mul'achuu kee dhaloonni dhimmanii eeggachaa jiru. Gurguddootatu eeggachaa jiran, xixinnootatu eeggachaa jiran, beektota eeggachaa jiran, wallaaltota eeggachaa jiran. Dhaloota baay'eetu mul'achuu kee eeggachaa jiran yaa dhaloota. Kana beekni. Ekonomiidhaan bahuu kee maalidhaan bahuu kee miti karaa gooftatiin mul'achuu ijoollee Waaqayyoo jechaa jiran. Warra biizinasiidhaan mul'ate miti warra maalodhaan mul'ate miti warra ijoollee Waaqayyoo ta'anii mul'atan baay'eetu barbaada maayinaan isaan dhaloota furmaataati jedha har'a harka kee ol kaasee lafa jirtu maqaa Yesuusin ofirra darbitee dhaloota fakkaataatu sii kadhadheera warra dhaloota jireenya tadhaa'e sichi maqaa Yesuusin yaa mi'aawu karaa keetiin maqaa Yesuusin kadhadheetiin hin jiraatti galgala kanarraa jalqabeetu maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreeti wanti jireenya namaa ajjeesu abdii namaa ajjeesu mul'ata namaa ajjeesu jireenya nama keessa haaduu karaa keetiin raaba sheele veenaa diyaanaa saakaalaa gooree deemoo yoo silaalan xinnoodha humnan qabdu humni kee xinnoodha jireenya kee qabamaadha ta'a bakka laftatti jirtu mijataa miti ta'a jireenya keessa jirtu xinnishiidhamaadha ta'uu danda'a gin an ergaan qaba galgala kana Waaqayyotu sumaan waan hojjetu qaba maal jennaan dhalootatu si barbaada meenan barbaadama jedha dhaloota fan barbaachisa jedha ofirratti dubbadha maqaa Yesuus isinii ta'eera kun. Je le vena diana mora labas sede de vetianas kanaf isin ifa biyya lafaati simmal biyya lafaati ifa biyya lafaati inibsitu biyya lafaati meeqatti dukkana yerar odoo gooftaadhaan jiru fakkaataniiru isaaniif barbaachisa ta'e nan barbaachisa dhaloonni ettanii barreeffachaa jirtan maqaa Yesuusin ammas dabaleman dubbadha barbaachisuun kee kun caalchisima mul'atu. Lavana dias kuni kan sharramne dubbi Waaqayyo isa dhugaan kama raawwatudha amani duwwa maqaa Yesuus nama Naazreeti ishakkin karaa dubbi Waaqayyo galgala kana wayin siin jechaa jira gara dubbi Waaqayyootiin hin barbaachista dhaloota barbaachista haala keessa jirtuun dhiibbamuu dandeessa mormiidhaan dhiibbamuu dandeessa dhaloota amallatu jira karaa kee dhaloota oolu jira karaa kee dhaloota irraa hafutu jira karaa kee hin jira dhaloonni irraa hinjira dhaloonni oolu mootota salamaffaa boqonnaa 6 gubbaarratti mootiin Sooriyaa dhufanii gaafa Samaariyaatti marsanii namni Waaqayyo Elsaa'i isa keessa taa'eetiyyuu in arge yaa mootii karaa sanarraan cufi dhufaa jiru jedha kanaan booddee galanii nu keessaa namni cidii baasaa jiru jira jedhanii lakkin jiru biyyuma sana keessa namtittiin takka jirti
Eewda raajiidha. Wannaati diqatti hojjetu iyyuu wanta dhossatti hojjetu iyyuu gola kee keessatti hojjetu iyyuu in arga. Fuullatti baasa. Isuma sani iyyuu hin dhoosu fuullatti baasa. Jaalavana Diyaas. Namni Waaqayyo argite. Isa diinni karaa biraatiin dhaloota balleessuudhaaf qopheesse keessaa dhaloota oolcha. Waxamadiidhaan dhaloonni kan qabamu. Biyyee lafaatiin cinqatiidhaan dhiphinaan sodaadhaan rakkinaan akka dhaloonni hin qabamneef hin barbaachista galgala kana. Kanaaf dhaloonni kanaaf si eeggachaa akka oolchituuf akka firdii jalaa baastuuf akka salphina jalaa baaftuuf si eeggachaa. Ati garuu iyyuu maalirra jirta? Dhaggeeffadhu karoora Waaqayyo sii qabudha. Karoora Waaqayyo jireenya kee keessatti hojjechuu yaadudha. Jaalavana mana shirili Venetiyaas. Maqaa Yesuusiin akkas jedheen sii kadhadha galgala kana. Karaa keetiin dhaloonni badiisaaf qophaa'an yaa oolan. Dhaloonni jal'inaan qabaman, dhaloonni hidhaadhaan qabaman, seexanaan dhukkubaan rakkinaan qabaman iyyuu abdii kan dhaban karaa kee maqaa Yesuus kanaa yaa oolan. Kanaaf barbaachista. Elsaayi akka isaan mallaxan, akka isaan hin dhumne, akka isaan hin booji'amne akkas godhe. Namni kun maaliif hin barbaadama yoo kan jettu ta'e sii galuu qabaata. Waan biraa miti. Dhaloonni akka diinatti hin jilbeeffanne, biyya lafaaf akka hin jilbeeffanne, rakkinaaf akka hin jilbeeffanne, dhiphinaaf akka hin jilbeeffanne, waan Waaqayyoof hin taaneef akka dhaloonni hin jilbeeffanneef barbaachista. Dhaloonni kanaaf dhimmee si eeggachaa. Isa dhaloota jilbeeffachiisuu hedduu akka rukutuuf akka cabsituuf kanaaf barbaachista. Jaalavana Maatiyaas. Petros jalqaba boqonnaa 2:9 gubbaarratti isin qomoofamaadha saba qulqullaadha warra dhuunfaa Waaqayyo taanedha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessa gara ifa dinqisiisatti isin waame jedha. Maal akka gootaniif hojii isaa isa dinqisiisa, fayyisuu isaa, oolchuu isaa, gargaaruu isaa, jaalachuu isaa, haraara qabeessa ta'uu isaa, milkeessaa ta'uu isaa, oolshaa ta'uu isaa, gargaaraa ta'uu isaa, abbaa gaarii ta'uu isaa, fira gaarii ta'uu isaa, aantii gaarii ta'uu isaa, da'oo gaarii ta'uu isaa, gaachana gaarii ta'uu isaa akka beeksiftuuf waree biraa akka odeessinuu miti. Sabaa qabraatiif miti kan barbaachisu. Dhaloonni dhimmee kan si eegaa jiru. Dhaloota sabaa qanii miti. Baay'een isaanii sabaa kan guutame nuffeera dhaloonni kana. Gaarummaa Waaqayyoo nama agarsiisu. Harka Waaqayyoo nama dhalootatti agarsiisu. Dhaloonni kana barbaade. Kana dheebote. Jaalavana mana seelevene diyaadhaawwan. Rababa seelevene mool. Jaalavana diyaams. Galgala kana kadhadheera maqaa Yesuusiin akka yaada Waaqayyootti jiraachuu siifatooti. Jaalavana diyaadhaawwan saakaatiyaas. Nafana jirtu miti sanuundi keessan lakkoofsa tokko barreessaa warri nafana jirtan. Share tap akkasuma dabnuyyuu apitaappiidhaaf dan fakkaata jabeessaa Waaqayyoon eebbisu gosh eebbifamaa jaalatamoo maatii Waaqayyoo carraa qabdu dhugaadha galgala kana. Lavana diyaanamaa seekele Venetiyaas. Koppiliin kitaap akkasuma share gochuu hin dagatinatti dhaggeeffadha. Kanaadha fi jechuudha. Dhaloota oolchuudhaaf barbaachista. Kana beeki dhaloota oolchuudhaaf. Yoonaas raajicha boqonnaa tokko irraa katanii gaaf laalta seenaa tokko argitu obboloota. Dubbiin Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Miitiyaa dhufe. Ka'ii mandarri naannawee jal'inni ishee guddatti baay'ate ana bira waan ga'eef itti labsi yaada garaa jijjiirratan yaadee bi'anii jedhee Waaqayyootti dhaqetti metteen jedha. Inni garuuyyuu isa kana himuuf fiqaadanyaa yookiin eeyyamamaan ture. Gara Tarshish baqachuu yaada. Gara Tarshish imaluu yaada. Kanaan booda imala ittiin gara san imalchiisuu danda'u qabeenya harkaa qaba ture maallaqa. Markaba sargate haala mijataa argate. Kanarraa kan ka'e fuula Waaqayyo dura gara Tarshish baqachuuf imale. Waaqayyo lolatti kaase. Xiyyiidhaan miti. Rasaasan. Wantoota gurguddaadhaan akkas miti Waaqayyo itti kaase. Niwukileeraan boombii waan garaagaraa fayyadamee miti. Echumatti qilleensumaan gaaf lolatti kaasu doonii isaanii caccabuudhaaf yaadde. Doonuma isaanii gubbaarratti qilleensumaan lola kaase bishaan gaaf qabalu bishaanitti gamagamaan rukutamuu jalqabde. Kanaan booddee isaatitti baay'ee isaatitti namni kun nama dhalootaaf barbaachisuudha. Namni kun nama dhaloonni dhimmee eeggachaa jirudha. Ooluudhaaf
du'a jala ooluudhaaf, badiinsa jala ooluudhaaf, firdii jala ooluudhaaf, dheekkamsa Waaqayyoo jala ooluudhaaf lubbuu baay'eetu eeggachaa jira. Waaqayyootu ijjitti isa irra jira. Waaqayyo ijjitti isa barbaada. Inni garuu faallaa imalaa jira. Faallaa deemaa jira. Imalli isaa gara yaada isaa, gara fedha isaa, gara akeeka isaa. Baay'een keenyas waldaa kiristiyaanaa keessa oduma teenyu reefan gara ergaa isaatti agarsiisa isaatti sinitti fidaa ture. Yaada Waaqayyoo isin qabu sinitti himaa ture sirri. Amma garuu jireenya keenya wajjin walitti isin firoomsa. Jaalavaanaa taansi. Maqaa Yesuus hin galgala kana kan ittiin of ilaaltu maqaa Yesuus siif yaalaatti mujji baname. Dubbii Waaqayyoo ministirii miti. Ministirii jechuun keessan kan waan biraa argan. Fuulleedha. Fuullee jechuun immoo kan ittiin of arganidha. Dubbii Waaqayyoo akkasanii. Nam booddee isaatti hin baqate. Eenyu jala? Waaqayyoon jala hin baqate. Haala mijataa qaba. Humna qaba. Yeroo saniif deemuu danda'a. Waaqayyo garuu lolatti kaasa. Namni yaada Waaqayyoon kabajne hin of qabu. Yoonaasiin nama baay'ee dhimma eeggachaa jira. Lubbuu baay'ee dhimma eeggachaa jira. Gurguddoota dhimma eeggachaa jira. Xexannootatu eeggachaa jira. Yeroo inni lafa sana dhaquu baate guyyaa 40 halkan 40 booda lafi sun galabaxamuudhaaf. Bola Vanadias inni garuu kan deemaa jiru gara lafa biraatti. Waaqayyo lolatti kaasa. Markabichi gaafa walii gala kutamu jalqaba ba'aa keessaa qaban, dhiqaa keessaa qaban, yaa'eetti jedhanii daddarbuu jalqaban, gamaa gamanatti daddarbuu jalqaban. Uma tokkomtuu iyyuu fallee dhumoo dide. Markabichatti kan ulfaate dhiqaa miti yookiin meeshaa miti. Nama fedha Waaqayyoo hubachuu dide. Nama fedha Waaqayyoo hubachuu dide isa sanatti ulfaate waan ta'eef. Booddee isaatti xaabuu humna irratti bu'e. Maal jedhan isinitti fakkaate? Lakkoofsa gadiskee lakkoofsa 8 gubbaarra kana irratti isaan wanti hamaan kuni sababii eenyuun nurra ga'e? Hojiin kee maali? Eessaa dhufte? Biyyi kee eessa? Sanyiin kee maali? Nutti himi ittiin jedhan. Waaqayyo isa gooftaa ta'e Waaqa irra jiraata. Isa galaanaaf lafa uume na waaqeffadhaa jedhe isaaniif deebise. Inni waa'ee ofii isaa waan isaanitti himeef jarri fuula Waaqa wanti isaanii hundumtuu Waaqayyo wajjin kan walitti qabame dhaloota akkasii santu barbaachisa. Kumaatama baay'ee keessaa maqaa Yesuus ni siifin ba'a. Lavaanaadiyaas. Siifin baay'ata. Luqaas boqonnaa tokko gubbaa irratti namtichi tokko jiru Zakkaariyaas kan jedhamu haadhi manaa Elizaabeet ilma hin qabdu yookiin dhabduu turte. Isheen dhabduu turte. Kanarraa kan ka'e Waaqayyoodhaan waggaa dheeraa bara dheeraa qajeelummaadhaan amanamummaadhaan seera Waaqayyoo eeguun abboommii Waaqayyoo eeguun maal gochaa turan? Tajaajilaa turan. Lakkoofsa 8 gubbaarratti darabeen balbala isaanitti geenyaan Zakkaariyaas ixaana aarsuudhaaf ol seenee jira. Maaltu balbala isaa ga'e? Darabeetu ga'e. Gadisqee gaafa dubbatu namoonni baay'een alatti hin kadhatu turan. Inni garuu akka ixaana aarsuuf hixaan hin baheefii jedha. Haleluuyaa. Kan kadhatu baay'eedha. Lafa san kan jiru baay'eedha. Hixaan kan baheef garuu tokkodha. Ergamaa Waaqayyoo dhufee lafa sana dhaabbate maal akka jedheen beektaa? Yaa Zakkaariyaas hin sodaatin. Inni na lafaa dha'u nan hin sodaatin. Haadhi manaa kee ilma siif hin deessi maqaas Yohaannis jettee hin moggaafta. Sichi bakka gammachuun hin ta'a. Haleluuyaa. Wanti dinqiin hin ta'a. Seenaan hin jijjiirama. Dhabiinsi sinirraa kaa jedhe. Haleluuyaa. Har'a galgala kana nama tokko fixaatu baaf maqaa Yesuusin. Jarri kun argamsa Waaqayyoo jala hin miliqne. Yaada Waaqa jala hin miliqne. Karaa Waaqayyoo irraa hin miliqne. Dhala arganna yookiin bakka bu'aa wayii arganna jedhanii shafaf hin jenne argitanii holqa wayii hin seenne. Ati garuu garam deemaa jirta? Garam deemaa jirta? Of ilaali. Isaan garuu yeroo hundumaa onlaayinii irra jiru. Onlaayinii Waaqayyoo irra. Sarara Waaqayyoo irra jiru. Argamsa Waaqayyoo keessa jiru. Maqaa gooftaa Yesuus namni akkasii galgala kana hixaa wayitu sii baase. Jeelee veenene mooshaqala Vaanaadiyaas. Kumaatama keessa hixaa wayii sii baase. Kumaatama keessa carraa wayitu sii baase. Ni carraan nabbaa jedhe namni akkasii. Amaniitii dubbadhu fira carraan nabbaa jedhe. Jeelee veenene moos. Hafuura Waaqayyootu ijoollee kan kootiif carraa wayii nan baasaaf jedhe. Oduma isaan hin beekne akka diingataan isaan mul'isa. Oduma isaan hin beekne akkuma diingataa isaanan kaasa. Oduu mormiin jiru, oduma chaalenjiin jiru, harki isaan qabu odoo jiru. Ejeen biizinasiin isaanii xinnoon, oomni isaanii xinnoon, anis akkanatti amaneetiin miti jedhe. Eenyu kan cufuu hin dandeenye balbala haaraan isaanitti bane. Mul'ata boqonnaa 3:8 humna xinnoo qabda ishuma maqaa koo cimsitee qabattee tanganne balbala banamaa eenyu cufuu hin dandeenye sii kenneera jedhe waldattiidhaan haleluuyaa. Balbala banamaa eenyu cufuu hin dandeenye. Maal jennaan
online rajirta maqako edetta maqako fana demta humna xinno wan qabdu finganne hinnesne ati amma bakka akaku fana jirta kana balbala banama enyu cufun dandenya yala fana matia sikennera jede elgala kana maqa yesus nama nazaret ሲፍስ ያላጣ ራነካ kana ሲቪያ ከነ በበረከት የተሞላ በሕይወት የተሞላ በደስታ የተሞላ በር በኢየሱስ በላችሁ ላይ ይከፈት በኢየሱስ ክርስቶስም ይከፈት ያላቫናት የጸለኩ እንደ እግዚአብሔር ቃል በኢየሱስ ይከፈት ለብዙዎች ዛሬ ለሊት በኢየሱስ ክርስቶስም አዲስ በር ይከፈታል በበረከት የተሞላ በደስታ የተሞላ በናዝሬት በኢየሱስ ይከፈታል ተቃዋሚዎች ይያሉ ምቀኞች ይያሉ ተከራካሪዎች ይያሉ በጌታ በኢየሱስ አንድ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል በዘመናችሁ ላይ ይሆናል በኢየሱስ ታሪካችሁ ይቀየራል አዲስ ነገር ይሆናል የሌቬኔዲያስ ላካራ ላቦሬ ቤት በክብር ትገለጣላችሁ በኢየሱስ በክብር ትገለጣላችሁ ብዙዎች እናንተን እየፈለጉ ነው ላቫናዲያስ በክብር የሚገለጡ ሰዎች አሉ ለኛል መንፈስ ቅዱስ የሌቬኔኔ ሞሳካዲያና ማሽስ በክብር የሚገለጡ በውርደት አይደለም በጥፋት አይደለም በመጥፎ ነገር አይደለም በዋራዳ ነገር አይደለችም በክብር ይገለጣሉ አለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቆላስያስ በቆና ሰዲ ጉባራ ተከሰለ ይዘዱበት ሰገሌ ዋቀዩቱ ከዘለ ዶባታ ክርስቶስ ወጂን እርገዱ አካፈምተኒ ወንተ ወራ ዋቀረ ጅሩቲ በርባዳ ያደከ ሰነችት ሂዳይዴ ለኮብሰ ለመጉባረቲ ኢሲን ክርስቶስ ወጂ ዋቀዩ ከሰዶ ከተኒ ጅርቶ ለኮብሰ ሰዲ ጉባረቲ ከስከ ማልጀራ ክርስቶስ ወጂን ዴቪተኒ ኦልፊናን ሞላቱ ሃሌሉያ ከክርስቶስ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ ይላል ሃሌሉያ በውርደት አይደለም የለበረነ ሞቲያስ ወንድሜ ሲማ ይቴ ሲሚ ዛሬ በኢየሱስ በክብር መገለጥ ይሁንላችሁና ውልፍና ከና ሙላችሁን ሲቪያታው ባየ ሰልፕና ሙላተኒ ሩቱአ ሙላተኒ ጭሩ ባየ ዋን የርቱ ሙላተኒ ጭሩ ባየ ዋን ቢየለፋት ሙላተኒ ጭሩ ባየ መኪናዳን ቢየ ፎቅዳ ማለማላ ሙላተኒ አቲገሩ ውልፍና ዋቀየትን ሙላታ ተገልገለከ ሃሌሉያ የሌቬኔኔ ሞሳካዲያስ በውልፍና ሙላዳ ጀራ ለብሰፍረት ማካቴ ሌቬኔዲያስ ሃሌሉያ ውልፍና ወረሙልሱን ቃባይ ዋቀ ulfina warra muddesu nanka salphen injiru jirenya ke ramaka yesusin amani duwa yes ulfina jalavana makatire demes kutasana sini fandu bisame deme kolasias bokonna sadi la kosa to korra ega Kristos wajjin do arga kafamtani wanta waaqa keessa iddoo Kristos gara mirga waaqayyoo taa'ee jirutti barbaada yaada garaa keessani wanta waaqa irra jirutti hidhaa malee wanta lafa irra jirutti ni dhena isin duutaniitu jireenya keessan Kristos wajjin waaqayyoo keessa dhokateera haleluya Kristos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'ifamu isinis immoo isa wajjiniin ulfinaan mul'achuuf jirtu yaalaavaana diyaas ulfinan mul'achuuf jirtu salphinaan miti har'a maqaa yesus nama naazreet rakkina garagara laalte haala kee laalte humna kee laalte ma bakka akka amantaa maaloon ta'etti garraafamaa jirtu ulfinaan mul'ata sin jechaare waaqayyotu yen mul'achuu kee dhimmanii eegaaruun sin jechaara sana akkamitti mul'ata jecha ulfinaan mul'atta malee qabeenyaan qabu maaloon qabu humni ani keessa jiru xinnoodha mana bijatarra jiru haala bijatarra jiru kisaara keessa jira nano jedhama bu'aan qabu gaa'ela koo keessa hadhaa jira jireenya koo keessa hadhaa jira ikonomii koo keessa hadhaa jira akkamitti mul'ata har'a Kristos wajjin ulfinaan mul'ata dhiisati haleluya rakkina wajjiniin miti du'a wajjiniin miti salphina wajjiniin miti Roomee 8:8 waa Waaqayyo warra jaallatu karaa hundumaan gara gaariitti geessadha haleluya warra jaallatu karaa hundumaan gara gaariitti geessa har'a maqaa yesus nama tokkotu gara ulfinaatti baan maqaa yesus dirree ulfinaatti baan የሌቬኔዲያስ ወደ ክብር ፈቀቅ የሚል ሰው አለ ወደ ክብር የሚወጣ ሰው አለ ወደ ክብር ከፍ የሚል ሰው አለ የሌቬኔዲያስ አደገኛ ክብር በኢየሱስ በላችሁ ላይ ይገለጽ ሲገለጥ በኢየሱስ ማላቫና ማዲያስ አደገኛ ክብር ያገኛችሁ እግዚአብሔር ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ጸለኩ እንደ እግዚአብሔር ቃል አደገኛ ክብር ያገኛችሁ ክብር በላችሁ ላይ ይገለጥ የእግዚአብሔር ክብር መቃ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሲፍታይራ አይዞሽ ታይራ መናፍ ታይራ አማናት ጀለቬነነ ማሳካላ ፋናሙስ ጀለቬነነ ሲያላስ yes ናፍታይራ አማናት እንታይ ደዋቀት ኡልፊናና ሙሊሳ ሰይጣን ሳልፈና ሲካየራሚ ዱዋ ሲካየራ
Kiyyoo sii kaayera, sodaa sii kaayera, dhiphina sii kaayera, maqaa gadhee sii kaayera seexan. Waaqayyo garuu akkene ankana jijjiire ulfinaan si mul'isa. Injirti ijoollee sadii gidduu kana keessatti warri Waaqayyo ulfinatti isiniif jijjiire. Sodaatiin haalaati keessa jirtu tokko waa'ee maatii keedhaaf kan dhiphachaa jirtu guddaa bu'aa kan jirtu. Halkaniif guyyaa waa'een isaanii kan himimaan si buusisaa jiru Waaqayyo akkasii ulfinatti si jijjiireera. Sichede Waaqayyo waan gaarii sin agarsiisa. Isa maatii kee ari'atu sana yaa lavaanaatiyaas yaa lubbunnana yooman waan badaa dhagaa'etta gurra kee kanarraatti yooman du'a dhagaa waa'ee maatii koo kana maalman dhagaa kan jettu jirta. Akkini Waaqayyo isaan ari'atu san adabachiiseera. Gidduu lixeera rokoteera maatii kee harka koon qabeera yaaddain sin jedhe Waaqayyo. Ulfinatti si jijjiirameera. Yaa lavaana maatiyaas. Amantii fudhate taanas si ta'eera maqaa Yesuus. Ta'eera maqaa Yesuus. Ta'eera maqaa Yesuus nama Naazreeti. Va lavaana diyaas. Yes, hallelujah. Ulfinatti si jijjiireera jedhe Waaqa. Salphina seexanni gurra kee irratti odeessu san, salphina seexanni gurra kee irratti musan, salphina seexanni gurra kee irratti jedhu san, ulfinatti si jijjiireera jedha Waaqayyo. Ulfina si ta'eera jedha harka Waaqayyoota. Maqaa Yesuus nama Naazreeti si ta'eera. Rabaashee Leveneetiyaas jirta. Namni akkanaaf fedhate yoo ta'e siifan kadhata. Okay. My God. Siifan kadhadha. Namni tokko jaalala Waaqayyootiin jalaa gadi buutaniitu baay'een tursiisu. Sagaleen baasaaf. My God kan jettu kana naagash obboleettiin qooshiin asirraa moodiitara qabdu hin jirta miti. Nabu sime pocket.